أنا في جكوتي ربي كنرت والله ربي شاهد تكوفا أكيد تدوان mana ko dubbe damani anwar ta juje dama sarboda hatima nasa fadila intalisa somayya da mucaa gashani afuri nat fakkaatti mucaan kun amma lubbuun arfee yaalchise akkanatti yaalchise tokko tokkoon wal dura duban uummata oromootiif ibsuun barbaada kanaafan sardame mala waan biraatiif miti ijoollee odeeffannoo biyya biraatii kennan utuun taane odeeffannoo qulqulluu kan ta'e sii kennuu kan kanan dhufeeffamu tokkoffaa xiyyaarri gizee xiyyaarri dabarfachuu dhufe xiyyaarri kun warra lafaa rukutu daamassar warra liyyuu haayiliyan kaleessa siif ibsee warra kana rukutuuf yeroo ka'u warri lafaa immoo xiyyaara sana buusuuf daanaa waan jedhamu ammoo saaruq waan jedhanu darbatan yoo jarri darbatan wantichi kun yuu jedhee iyya tokkoon dhufee mana jara kanarra dhaqee bu'e gurfaa jarri ciisanu haadha manaaf abbaa manaaf intala isaa. Cufi ashaangulliitti boo'ichaan ergina ijoolleen cufama. Godhee godha ashaangulliitiin ergina bilisa jedhaati. Du'aayi godha warra warri qaban warra du'anii jedhan rabbiin kan jannataa isaanaa godhuudha barreessaa malee koomantii ashaangulliitii yeroo argitan laayivii kan addaan kutan piliis rabbii fedhaati. Itti bufi. Mucaan kuni ani gadi bee mana kiyya keessaa dudduubee mana kooti jiraata edaal kan utuun siin naasa'in dura naa waliin warra balkaaba mucaan kun naa wajjin ture hiriyaa koo akkam bara 2013 kan wal bare amala qabeessa gaarii namaa kan ture hiriyaa koo akkamii yoo akkam guyyaa tokko namatti illee walitti bu'ee hin beeku wallahi nama akkam jaallatu nama kabajuudha magaalaa Kartum naannoo Harka Biitaan keessatti mucaan kun nama akkamii ture eenyullee hin beeka jechuudha Anwaar Taajuu kan jedhamu sarboodha ijoolleen kun haati mana sarboo inni sarboodha amma wanti kun ala bu'ee jedhu an akka waa bu'ee kana mana keessaa gadi ba'een ba'eera beektaa mana qorra duddubbee mana kooti ba'ee gadi ba'ee gizeen dhaqee gizee tokko gadi mana jala bira gizeen ga'u sagalee dhabeen ol deebi'e gizeen ol deebi'e lammeessaa gizeen dhaqu mucaan sabiyyiin kun karaarra ciifti hooshiirra rukutamteetti bicuu duudisiin kun madaa'ee jira innis akkana ijoolleedhaa wajjin harkisee gizee fidan gizeen qaawwaan wal laalu haati manaasaa harki natti hin dabalinee yaasuu. Walitti namoonni yeroo namni Ashaangulliitti boo'ichaan ergina ijoollee keenya. Alaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mennaa fitatu itti bilbilamaa jira waan ta'eef deebi'ee yeroo seenii deettaaf xiqqoo hoobsi qaxalli dhiifamu wajjin. Please tap godhamu. Maali bal'aa kanaa Oromoo wallaahi maaltu bu'aa jira biyya sanatti rabbii fedhaati. Wallaahi maamii waan beektaa Daamasarii kanaaf jeeshiin kun hundi jaraatiyyuu adda adda beektaa. Daamasariin kun duraan akka abaa shanee kanaa baddaa keessa turanii mootummaa duraanii Umar Bashiirtu fide galche beektaa. Baay'ee qaxalee kooti kun hoobsi qo'inni haa fitatuuti dhiifama wajjiniin. Amma mucaan kun mucaan sabiyyiin kun karaarra ciifti beektaa maamee koo ol deebi'ee gizeen jedhu haadha manaa isaa yoon ol laalu ijoolleen mana ijaazaa keessa danuudha. Haati manaa kun harka irraa gama kana bu'ee qaawwaan ol ilaalee janazaa ciifti. Bakka bu'ee wallahi ija hin arginu oola. Jara keenya biraashaa qabadheen wallahi qophaa kiyya Eertiraa tokkoo fi Suudaanii tokko wajjiniin mucaa harka bitaatti qabeen intala sabiyyii kan harka bitaatti qabee gurbaa kana immoo harka mirgaatti qabee mucaa kana ruuyin keessa jira gizee sana lafaa ol fuudheen Ibra Musayfa Sheekii geesse Musayfa Sheekii gizeen naqu Musayfaan hundi cufaadha. Ibrahim Malikitti dabarseen Ibrahim Malikitti namni tokko na dhufa hin jiru. Anaa fi Umar mucaa kanaa fi Anwaar kanaa fi intala isaa fuudhee qoma kanarratti qabadhee gizee sana ruuyin keessa jira. Namni immoo hindu'ee dhufaa Suudaaniin miilaan wanti jiru jarana wanti tokko hin jiru manni namni fayyaan du'aadha. Dhumaadha wanti sibiilli rukutamaa kun sibiilli darbatamaa kun namarra bu'aara malee lafarra bu'aa hin jiru. Dhaggeeffatanii. Asiinan Ibrahim Malikitti geesse intala sabiyyii kana qomatti baadhee geesse doktoriitti kenne. Mucaa kana immoo ol fuudhee naggaalarra kaa'een naggaalarra ciibse wallahi rabbiin guddaan na arga. Naggaalarra ciibse doktorii mo'achii waan madhee gizeen qaqqabadhee dhufu mucaan rooyin keessa ati si maali naan jedhee namichi adda intini kan qomarra kaamilaa lamu sana ilaalee ati si maali mucaan kun jennaan ani wallahi hiriyaa kiyya yeroo baay'ee wajjin turedha malee anaaf wayii miti. Dhiiga koo lammii Oromoodha naa waliin godinyaa hiriyyummaa bolummaa walitti qabna malee jedheen. Egaa rabbii mafsaraa godhuu fi mucaan kun darbeera naan jedhe. Jedheen hiikii ala gara mucaatti deebi'een mucaa kana yaalchitee mucaa kana immoo gama kanaan yaalchitaan ijoolleewwan hiriyaa kan konaa waliin turan Fordoosii fi
ijoollee gara shaaral moyaa keessa jiraatan nutti dawwale wallahi ergana dawwale waamee ijoolleen sa'aatii 6 walakkaatti na qaqqabanii ana kophaa koo achi ture gisee sana jechuudha. Ergan qabee waamee jedhee izaafi waamee Mustaifaadhaa baasuun farankaadha. Nama kana akkamsiisuun farankaadha. Jara keenya ani obbolummaa walitti qaba. An sumnii tokko malee naasuudhaan amma naa bee farankaa hin qabu jedhee wallahi Suudaanii afaan beekuun kadhee yaalchisee intala sabiyyii isa immoo fidee milaayaa irra buuse kiisii irratti hafsiisee izaafi warra ambulaansii gizee waameedha. Ambulaansiin birrii 1,180 na gaafatte. Danazaa baasuuf ganaa waraqaan farankaadhaan ba'a. 1,180 na gaafannaan ani farankaa hin qabu yaa obboleeyyan. Ani rabbiif jechan as jira. Ani farankaa malee manaa ba'e hamma ta'e ijoolleen manatti harcaasanii birrii 1,140 rabbi jaraaf haa ta'u ijoolleen manatti argamanii haadha manaa kanatti kafanaa jiran jechuudha. Ijoolleen buusanii achitti naqa qabanii booda ergana mucaa kana mana obsitaatiin akka jarri bakka qabrii geessan godhee mucaa immoo fidee akkamsiisee hashasiisee hodhisiisee intala sabiyyii kana jechuudha. Mucaa immoo akka kanatti qomatti baadhee fidii manaan ga'e jechuudha. Kana ijoolleen ajjila jiran ullee. Ani maaliifan kana jechuu barbaade? Kana himuuf itoo hin taane kana rabbi irraa argatta jeezaa rabbi. Ani maaliif kana jechuu barbaade? Ijoolleen kun obboleessa asii hin qaban, obboleettii asii hin qaban, fira asii hin qaban. Mucaa kana bira akka ijoolleen Oromoo kun dhaabbatanu. Akka ijoolleen Oromoo